Welcome to Grade 9 Geography. Baga nagaan karaa barnoota Ji'oogiraafii kutaa 9ffaa nagaan dhuftan. So, kitaabni Ji'oogiraafii haaroo inni cover page isaa kana fakkaata. So, karaa baafataa hojii aanaa haga dhumatti akkan hojii turtan kabajaan isin affeerra jechuudha. Suura kun haaraan qophaa'e kana fakkaata ta'uu isaati. Kanaan itti baafattan gisee PDF buufatanii. So, look. Jireenyi karooraan ta'an jira. One concerning with geological history and topography of Ethiopia. Kaya nukarra eegalla boqonnaa takkaffaa kana. So, introduction. As you may remember, in grade 8 you learned about the physical characteristics of the earth with the people and the socio-economic activity, natural resource and the socio-economic development, modern history of Ethiopia and contemporary global issues. So, akkuma beekamu boqonnaa kutaa 8ffaa keessatti gantoota kana barattee jirtan jechuu isaati. So, unit akkamidha kuni? Unit akkam? Main contentidha kunis. Main contentiin asirratti jiru kun immoo kan wal ilaaluu ta'a jechuudha. Takka tuqaa takka Geography, meaning, scope and branch. Takka tuqaa takka jalatti maal laalla? Geography hiikaa isaa akkasumas faayidaa isaatii fi biraanchii yookaan damee isaa laalla jechuudha. Inni itti aanu takka tuqaa lama jalatti location saayizii, sheeppii fi kan kana fakkaatan waa'ee Itoophiyaa ilaaltee jechuudha. Itoophiyaan asitti akka argamtu akkam akka saayizii hammisiidhaa akkam akka ta'ee fi bocni Itoophiyaadhaa maal akka fakkaatu kan wajji ilaallu ta'uu isaati. Takka tuqaa sadii jalatti immoo geological history of Itoophiyaadha jechuudha. Geological history of Itoophiyaa ilaalla jechuudha. So, ni eegalla takka tuqaa takkarraa geography, meaning and scope and branches. Okay. Okay, meaning of geography. What is geography? Do you think geography has a single universally accepted definition? If not, why? So, geography maali? Geography akka waliigalatti jechii waliigalaa yookaan immoo bakka geography yookaan immoo bakka lookeshinii garaagaraa bakkuma takkatti waliin ibsaa jira asirratti ni eegalachuu. So the term geography first appeared in history at the time when the Greek civilizations reached its peak. So jechi geography jedhamu jalqabaaf kan inni argame gartee
qarooma Giriikii civilization yookaan qarooma Giriikii keessatti jechuudha. Qaroomni Giriikii yeroo babal'ataa deemu fiixa baggaa deemu yeroo inni babal'ataa deemu ji'oogiraafiin jedhamu kun achi keessatti kan emerji ta'uu isaati jechuudha. They define geography for the first time by combining two words of Greek origin, namely geo and graphos. So jechi isaan kun gaa jecha geography jedhu kana jecha lamaan yaamaa turan jechuudha. Geo kan jedhuu fi graphos kan jedhu yaamaa turan jechuudha. Okay, geo jechuun which means earth. Geo jechuun gaa akka karaa afaan Ingiliffaa yeroo deemu earth yookaan immoo lafa jechuudha. Graphos jechuun immoo which means writing. Jecha afaan Giriikii graphos kan jennu karaa afaan Ingiliffaa yeroo deemu writing jechuun kan jedhamu jechuudha yookaan barreessuu kan jedhamu jechuudha. So kanaafuu gaa ji'oogiraafiin gaa ji'oogiraafii waliigalatti jechi jedhu kun waa'ee lafaa barreessuu ta'uu isaati jechuudha. So Aristotles, a famous Greek philosopher, coined the term geography and defined it as the field of study that deals with the description of the earth. So Aristotles kun gaa Professor beekamaan biyya Giriik kun jechi geography jedhu kana define kan godhe jalqabaaf isa jechuudha. Maal jee ibse ji'oogiraafiin gaa akka fiildii qo'atu kan waa'ee lafaa qo'atu lafaa ibsu jechuu isaati jedhe. Now the definition seems very general when we compare to the scope of current geography. A number of definitions have been given by different scholars of the 19th and 20th century. So ibsi garaagaraa keessattuu naannoo jaarraa 19ffaa fi jaarraa 20ffaa keessatti hedduminaan itti ibsamaa turuu ifaati jechuudha kan ibsu. These definitions relate to geography current concerns. So ibsi kan namaa ture kun maal qabata? Geography ammayyaa jechuudha. Geography ibsi isaa yeroo ammaatiin kan wal qabatu ta'uu isaati jechuudha. So akkuma beekamutti geography current concern dha kan inni focus irratti ta'u jechuudha. So here are some of the most important definitions that scholars have proposed. Aristotles bara kana before Christ duratti 276 kan jiraate jechuudha. Aristotles jechuun kuni goonni kun jechuudha saayintistiin ji'oogiraafiidha kuni maal jedhe ibse geography is the description of the earth. Geography gosa fiildii kan waa'ee lafaa ibsee lafa kaa'u kan waa'ee lafaa qo'atee ibsee lafa kaa'u jedhe ibsu jechuudha kan waa'ee lafaa ibsu jechuudha ji'oogiraafiin. Alexander Van Humboldt wanni jedhe geography is Alexander Van Humboldt maal jedhe geography is a scientific discipline to connect the general with the particular through measurement, mapping, and regional emphasis. Geography gosa fiildii disipiliinaa kan saayintisaayisiin kan godhu jechuudha kan uumu keessattuu yaada waliigalaatii fi yaada kophaadhaa kan akka meejarmentii yookaan saffaruu maappii saffaruu fa'aa kan akka riijinaal impaasii fa'aa lafa tana naannootti adda qoqqooduudhaaf kan of keessaa qaba kana qo'ataa jiru. So a concise Oxford Dictionary. Concise Oxford Dictionary immoo maal jedhe geography? Geography is the science of earth surface. Geographiin saayinsii dirra lafaatii jedhe ibsee jiru. Kamtu ibsee concise Oxford Dictionary. Dictionary jechuudha. Dictionary akka addunyaatti jiru kana jechuudha. Kanaaf ibsa jechuudha achirratti. Okay, Harkis Shorn
Harshorri maja geography is a branch of knowledge that is concerned with the provision of an accurate, orderly or rational description of distributions on the surface of the earth. Kana jechuudha. Harka shoorna kanaatu kan jaqaa'e. Ji'ogiraafiin damee beekumsaa keessattuu kan inni irratti xiyyeeffatu gartee provision of accurate kan sirriitti madaalame jechuudha. Kan sirriitti miijerte yookaan immoo saffarame keessattuu tartiibaan kan taa'ee fi akkasumas akka waliigalatti walakkaa gartee bira lafaa kan ibsu jechuudha saayinsii kanaati. Saayinsii beekumsaa gartee biraanchii yookaan biraanchii beekumsaa yookaan saayinsii damee beekumsaa kan lafa tokko lafa takka sirriitti adda baasee tartiibaan kaa'ee akkasumas walakkaa dirra lafaa kan ibsu ta'uu isaatii jedhe. Okay, yaatesem. Geography is a science that is concerned with the rational development and testing of theories that explain and predict the spatial distributions and locations of things and phenomena on the surface of the earth. Kana jagaa kunis Profeesar kunis ji'ogiraafiin saayinsii guddina biyyaa yookaan guddina waliigalaa, guddina walakkaa, guddina akkasumas tiyooriidhaan kan deeggaramu akkasumas kan inni ibsu waan fuulduraa pirediiktii yookaan immoo tilmaamuu keessatti akkasumas faffaca'iinsa dhala namaa akkasumas lookeeshinii wantoota garaagaraatii fi fenomena yookaan immoo haala hammaataa yookaan haala gaarii naannoon dirri lafaa keessatti argamtu irratti argamtu dirri lafaa irratti wantoota garaagaraa kan gaggeeffaman kan argaman hunda kan qo'atu jechuudha jechuudha. Yaatas eenyu kanaaf kana jechuudha. So as you have read above, akkuma asiin olitti dubbiftetti jira, each of these definitions include the idea that geography studies the earth. Tokko tokkoon definishinii Profeesaroota kanaan gaggeessine hundi isaa geographiin waa'ee lafaa qo'achuu isaa lafa kaa'ee jechuudha. So most of them specify the surface of the earth. Good. Hundinuu hunda keessatti jechuudha surface of the earth jiraachuu yoo ilaaltan jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Geographiin saayinsii waa'ee dirra lafaa qoratu jechuudha. So it is difficult to forward a definition accepted to all geographers at all times and place because of the dynamic nature of the discipline and the changes in its scope and method of study. Salphumatti gaa definishinii isaa kanatti hundoonni definishinii gartee ji'ogiraafaroota hundaan gaggeeffamu kana ibsanii yookaan lafa kaa'uun ni ulfaata jedhe. Because sababni isaa maaliif uumamni lafaa kun walxaxaa waan ta'eef fiildiileen uumamaa lafaa kana qorattu kan baayolojiidha walxaxaa ji'ogiraafiidha walxaxaa ta'uu isiiti jechuudha. Kanaafuu ammas yeroo irraa yerootti waan jijjiiramni garaagaraa dhufuuf akkasumas akkaataan yookaan immoo adeemsi istadiidhaa akka adeemsi qo'achuudhaa garaagara waan ta'eef ni ulfaataa jechuudha. However, akkasumas the following may be widely accepted definitions of most scholars. Kanneen ibsi armaan gadii kun ibsa baay'ee fudhatamaa scholars yookaan immoo ji'ogiraafarstootaan fudhatama keessaa isa tokko jedhe. Okay, geography look. Geography is the scientific study of the earth that describe, analyzes spatial and temporal variations of physical and biological and human phenomena and their interrelationship and dynamism over the surface of the earth. Kana jechuun walii galatti yaadni Profeesaroonni garaagaraa ji'ogiraafaroonni garaagaraa haasaan sun definishinii isa kana cuunfee kaa'ee jechuudha. So look,
kana jechuudha. Ji'oogiraafiin saayinsii dirra lafaa qo'atu akkasumas kan dirra lafaa ibsuu fi akkasumas ispaashaalii gartee faffaca'iinsa wantoota lubbu qabeeyyii haa ta'u wantoota garaagaraa akkasumas temporaal vaariyeeshinii yookaan immoo garaagarummaa yeroodhaaf naannoo fiizikaalii yookaan immoo fiizikaal envaayiroomantii yookaan immoo baayoloojikaal envaayiroomantii keessatti dhuftu akkasumas namootaa wal qabatee huumaan finoominaa namootaa wal qabatee jechuudha. Haala namootaa jireenya namootaa wal qabatee jechuudha. Akkasumas walitti dhufeenya namaa fi yookaan immoo lubbu dhabeeyyii kan gartee naannoo san keessatti argamtuu fi akkasumas daayinaamizimii yookaan immoo wantoota garaagaraa kan dirra lafaa irratti gaggeeffamu hunda kan qoratu jechuudha ji'oogiraafiin. Waa'ee lafaa qofa osoo hin taane tokko gartee jijjiirama qilleensaa kan garaagaraa akkasumas faffaca'iinsa lubbu qabeeyyiitii fi lubbu dhabeeyyii garaagaraa bakka garaagaraatti jijjiirama garaagaraa argamu karaa fiizikaalitiin haa ta'u karaa baayoloojikaalitiin kan ta'u hunda kan qoratee kan lafa kaa'u jechuudha jedhu. Okay, takka tuqaa takka irratti gaamaa seete takka tuqaa takka lama the scope of geography waa'ee faayidaa geography jechuudha. So waa'ee faayidaa geography irratti gaa kan ta'u jechuudha. The scope refers to the content, how the broad or narrow of the field of the study of a given discipline. So in this case, geography is the scope of geography is very wide. Baay'ee bal'ata jee scope in geography kun jechuudha. So haalan bal'ata jee. So geography, the scope of geography is very wide as the scope of dynamic. It is often changes as discoveries and ideas enter the fields. Baay'ee bal'ataa jechuudha. Yaani faayidaan geography kun jechuudha scope in geography dhaati. So geography study agreed many physical and human features of the world. It is the geography examines or include feature in the hydrosphere. Kana kan atmosphere kan lallatu, kana lithosphere kan qo'atu, akkasumas biosphere kan qo'atu, akkasumas anthroposphere kan qo'atu jechuudha. So geography as a field is also concerned with what? Economics, waa'ee dinagdee hawaasichaa, waa'ee hawaasaa, waa'ee siyaasaa, akkasumas waa'ee ecological problemii fi rakkoo sirna koolaa rakkoo ecology keessatti jirtu jechuudha. Kana hunda tokko jireenya guyyaa keessatti kan qo'atu kan wal qabatu jechuudha geography. So kanaafuu it is concerned with the modern technology. So technology ammayyaa wajjinis kan deemu ta'uu isaati jechuudha. Such as computer wajjin kan deemu kan qo'atamu global positioning system GPS DHS kan qoratu jechuudha. Akkasumas geographic information system GIS kan kana hunda to analyze information and draw conclusion with accuracy kana jechuudha geography kana hunda waliin ta'a noota yookaan immoo dubbisaadha har'aaf nuuf gaa yoo ta'anu biraatiin akka itti deemutti nagaatti jiraadha.